wasallam ofii yaamanii ofii dhiyeessanii teessisaniiti mee haadha tantee irratti zinaa akka dalagan ni feeta? Akkamiif fedha yaa rasuula rabbii waan akkana? Haadha manaa ta'e irra osoo zinaa dalaganii ni feeta? Akkamiif fedha? Obboleettii ta'e irra osoo dalaganii ni feeta? Akkamitti fedha? Argite? Rasuulli rabbii akkasitti nama waan hagasii waan fokkataa hagasii gaafate maarree ka'ati itti dalagu deemtu sunillee takkii obboleettii namaa takkii haadha namaa takkii haadha manaa namaati. Kanaaf dhiisedhanii yeroo sanitti waan haga zinaa san dalaguu jaalatte hin qabu jedhe. Achi booda ammoo waan haga zinaa san jibbe hin qabu jedhe. Waan haga sanii jibbe hin qabu jedha. Kanaafi amma namni asirra si arrabsu suni dubbiin akkasii hin galleef, akhlaaqni akkasii hin galleef. Haadha faaxee tana ta'a karaa sirriitti osoo suuta akhlaaqaan waa itti himi haadha faaxeetii miti ta'a. Tamaraatte fedhe qajeelchuu danda'u dubbiin ilalaal akhlaaqa daawaatiin jalaa badde baay'eetu jira. Baay'eetu jira. Asan maatii faaxee osoo viidiyoo gadhiifte namni sheekaa wayii viidiyoo san diyuutii godhee yoo achirra waa dubbate irra sirifachiisa moo yoo dubbii si fakkaattu san ufuma isaatii kophatti viidiyoo waraabee dubbii ilaal hadiisa qur'aana si tuqu hujii kan keessan tuqu waraabee osoo maqaa kee hin kaasin gadhiis irra si tuqa gaafii tana naa deebisi. Yaa osoo maqaa kiyyan kaasin hadiisaa fi waan rabbiin irraa beeku yoo hime irra gaariidha. Agar waan san an agartee keessattuuf agartee waan san keessaa deebitaa jechuudha. Kanaafi waan hedduu namni sitti himuu hin dandeenye jiraachuu danda'a. Ati ta'uurraa beektu akka rabbiin haraama godhe beektu. Haraama kana haraamni nama keessaa bahu abbatu haraama keessaa baha abbatu waan hin taane keessaa baha. Wanni hin taane guyyamaa nama dabalamuu feeti malee nama keessaa hin baatu. Rabbiin waan hin taane maraa keessaa sin baase warra akhlaaqa karaa diin irratti beekamti. Rabbi bira beekamtii argatu. Rabbi sin haa godhu beekamtii hawaasa bira argattan kana beekamtii keerii rabbi sin haa godhu. Karaa keerii irratti hojjedhu obboleettii tiyya haadha faatee. Taani inshaallah yoo carraa argannee gara keessaatii walii dhaabnu ilaalu waan dhossaa waan akka obboleettii waliin dhalanneetittillee sitti himneellee sitti akka dhagaamullee sillee boojjifnullee jiraatuu danda'a. Taani paablikiin nama haasawwama kanaati. Rabbiin isin haa laaffisu. Wanna mararra wanni qajeelli karaa qajeelaatti isin deebisu diinitti deebi'a. Diinitti deebinaan qajeellumti martuu amrii martuu ni laafti. Lubbuu tana dirqimaan irra gadee jatan osoo isiin hin feene ta diinii tana hin feetu. Tiyyatuun illee hin feetu inni fakkeeffadha malee dirqimaan itti qaqqaban. Keerii irratti nafsiyyaa abba irra gadee jata. Gara fasaada biraatti ofiisiitii akkana laali. Farda lugaamattee namaan fiitti gara biraa. Gara fasaada gara badii biraa ofii isiitti harkiftee siin deemti. Ta keerii sana sittu harkisee itti deema. Dirqisiiftee haada itti goote. Kanuma yaada qabdatillee dabarfadhu obboleettiitiif. Laa waldaa ulfaadhaan yaada biraa hin qabu. Itti mammalee itti hin hidhan jedhanii. Oromoon ta'e nagaraa mammattee waa hundayyuu mammaa kaattuu murtee. Dubbiin xiqqoomatu gayaa guddatteedhaaf fardatti fedhanii yaada keessaniif ammoo gumaacha keessaniif qooda keessaniif isinis waan rabbi waan quraaniif hadiisni jedhu nutti himtanii nus hundinuyyuu beekaa hadha nu waliin rakkattanii haa nu walii wannattanii malee gaafas ammoo jechuudha namni walii qoodu hin jiru osoo beenne bar nima beenna bar sirbiis haraama ta'uu harama wanta takka dalaganis ka waa fudhatus ka waa hamatus ka waa dalagus waan badutan waan badduu ta'uu osuma beeku nafsiyaaf sheexana faana bahee dalaga malee eenyu ka waa wallaale hin jiru. Eenyummaa nu ka waa wallaale hin jiru jechuudha. Yoo daa'imman xixiqqoo harma footu taateen alatti hundi isaaniiyyuu osuma beeku nafsiyaadhaa fi sheexana faana baheetiin hamtuullee badduullee dalagaa. Inshallah nama nafsiyaaf sheexanallee moo'atu rabbi nu haa taasisu kulli makeenna iyyuu xiqqaa kennas guddaa kennas nama waan rabbii fi hadiisaa quraanni jedhe irratti dalagu rabbi nu haa taasisu du'aayi nu godha aga dandeettaniini
Ismin jedha inshallah. Anaa fi fakkaattota akka tiyyaallee rabbiin haa qajeelchu. Amiin amiin maashaallah. Bari wanni beekta namarratti namatti ani kabajaa guddoo si qabu keessaa beekumsa silaa rabbiin uumamaan namaa kennu maatirraa nambifannee rabbi fi kennu. Beekumsa kanatti diinii dabalannaani ati nama hawaasa kee jijjiiruu danda'u malee nama namni si jijjiiruuf sitti haasa'uu miti. Dhugaa rabbi dubbachuuf kuni waan kijibaa osoo hin taane yookiin si sossobuuf wayiitii miti. Akka si sobuu hin dandeenye illee beekaa. Dhugaa dubbachuuf akka si sobuu hin dandeenye illee beeka. Yoo ammoo dhugaa sitti jirtullee sitti akka amantullee akka hubattullee beeka. Hanqinni si jiru yoo jiraate garuma diinii qofa deebi. Taanuma jallaani waan biraa hanqinna yookiin wallaalaatii asirra badii daladaa asirratti guyyaa takkasii gosa namaa arrabsitu gosa namaa waliin buutu nagarre. Dhuunfaa keetitti akka feete yoo taate sanii waan sirra irraa eeggamu namni sheekaa tokkos namni sitti dhiyaatus nasiyaa yoo sii dhaame gaha. Taanii badii hawaasa geettu yoo laalcha biraattu sirraa laalee akkuma kee sooshaal miidiyaa irra bahee akka haati faaxee taartu akka haati faaxee beekamtii argatte beekamtii argannaani karaan taaneef amma ijoollee daa'imman gabbaatee dannasaa jirtu argaa jirta rafaate wallahi dhugaa yoo sitti hin jaalattu ati mataan kee. Ijoollee daa'imman viidiyoo itti bananii maatiin asii baasee biyya rafaate ergatte sooshaal miidiyaa argatteef telefoon akka itti banatan baradheef. Asii muuziqaa itti bananii caffarsiisaa jiran ilmaan islaamaati. Haadha faaxee ta'ee yoo itti himne nu hubachuu dandeettu tana itti himuu qabna moo mee daa'imman sana ariinee itti himuu dandeenya? Bakka namni akka nuu itti himu ati itti himtee dhaabuu hin dandeetta jechuudha. Ofii keetii wantoota akkasii irraa yoo bilisa taate irra dhaabatte nama itti himee dhaabuu danda'u jechuudha. Keessattuu daa'imman dubartoota teennaaf dhiira ta'uu hin qabu silaa. Daa'imman dubartoota teennaaf dubartootuma teenna osoo ta'e baay'ee filatama. Baay'ee filatama. Hanqinni sooshaal miidiyaa kanarratti mul'ataa jirullee dhaloonni akhlaaqa dhabuu irraa tarbiyaan yookaanii fi aadaa fi adaba keessatti guddatuu dhabuu irraa waan baay'ee argaa jiru. Guddaan xiqqaatee aalimni kabajamuu dhabee, hayyuun kabajamuu dhabee, gosti namaa kabajamuu ka dhabde hanqinni sun maali yoo jette waanuma lamaan tana. Maatiin aadaaf adaba gadi dhiise ijoollee maalirra gad dhiise? Jenereeshinii amma sirna yaadi kana keessa dhalate maraa iskuulatti achi oofan akka re'ee hoolaa ganama gayyaasanii bobbaasan kana garte barnoota deemaa jiranii barnoota akka dhiisan barnoota akka adaamii kana. Barsiisaan barsiisu akhlaaqan barsiifne waan barate boronqii fudhate gabatee irratti saayinsiif hawaasa barsiise akhlaaqan barsiifne. Abbaa faati manaa ilmi keenya baratee nu caala nuti wallaa dhoomaan beennudha. Wallaa garuu abbaa faati teenna aadaaf adabaan guddatte diinii illee kan qabne. Takkaa hangafaaf abbaaf akaakayyuuf wallaa isaaniititti haala walitti qabatu arginee hin beennu. Abbaaf akaakayyuu teenna adda anaafati ijoollee dirra tokko itti na fakkaata yoo laalu. Mee abbootaaf hawwata teenna yoo laalte warra afaan wal dhungatu jaalalarra. Kaardhaa warra afaan kee wal waraanu malee dhaloonni akkasii hin jiru. Wanni kana godhe hawwatiin ilmaan teenna baratte jettee gadhiifte. Namni waa barate silaa waa beekaami hin wallaale malee homaan baradhe. Hin wallaale. Kalee mataa keessa tumtee haati abbaan intala mucattii durbaallee adabaan mana ol qabdee ka dhiiraallee akkasi qabaniiti adabaan sharafaan deema. Nama guddaa beeka. Yoo ati abbaa haati dhaamsaaf ergatte mataa gadi qabee dhaamsa san nama hima. Mataa gadi qabatee dhaamsa san nama geessaa jecha. Ammaan tana aalima asirra taa'uuf waa akka itti kabajaan itti dubbatan hin beeku. Wanni kana guutuu godhe aadaan nu keessaa batte ta diinii hin qabanne diinii hin qabu. Garii mana qaraariiti achi erganii sheeka jedha abbaan illee inni diinii hin beeku homaan qaraane abbaan. Sheeka jedhaan ilma inni ofii homaa. Quraanuma qara'e malee quraana itti qara'ee fi quraana qara'ee illee hin beekamu. Waa baay'ee qorannee waa baay'ee agarre bakka kamiin cabaa jirra. Karaa cabneen kana isaan fayyisuu dandeenya. Warra duuba hafeerraa fayyisuu malee ka amma as keessa jiru kana kama rabbi xiqqoo isii waa keessa cobse wayiitii yoo fayyisan malee. Kanaan gaafa namni gaafa natu beeka jedhee waan akkasirraa fudhachuu hin danda'u. Ani beekaadha.
Waan baradheera gaafa jedhe waan tokko sirraa fudhachuu hin danda'u homaa ittiin himi. Yoo biruma qaaxxee sabaa gurra keessa bu'a waan haarawaa sirraa dhaga'ee tanan beeku jedhee ofii hime malee sirraan fudhata. Dhaloota akkas ta'e namni cufti mataa wal qixa waliif fakkaate. Ka ammoo silaa mataan irra caalu jalaa gaddeebi'e beektaa namni waa beeku gaafa wallaalaan mootumee wallaalaan si jalaa dhaga'uu dide jalaa callisa waan godhu hin qabu bara. Furmaanni isaa maali? Waliin hin xiqqaadhu jalaa callisa. Gaafa inni jalaa callisee badhaatuma deema jechuudha. Akkasitti waa hedduu itti gaafatamummaan akka isinirra jirtuun irraanfatina. Guddoo wallaahi rabbiin karaa ofii jaalatu mara irra isin haa kaayu. Rabbiin yaada muraada keellee rabbi fiixaan si haa baasu. Hawwii tantee cufa rabbi si haa dhugoomsu. Ammoo duraati fedhii rabbii guuti. Waan takka illee shakkini tabiraa rabbirra kaawwadhu. Taanuma amma abbaa manaa asirraa sooshaal miidiyaa irraa qoosuullee miti rabbiin aalima sitti fida. Ati diinitti deebi. Halaali. Ilmaan gaarii waliin hortanii waliin guddifattan rabbi si fida. Karaa diin irra deebi. Qura'aana rabbiitti deebi. Wallaahi deebitee warra hadha si arrabse kana akka nama saalfachiisuu dandeettullee abdii qabaaniin. Akka dhaamsa kiyyaatitti silaa bara waanuma boru qura'aana rabbii fittee haafiza taatee ebeeta daa'ii islaamaa wayii dubartii jabduu wayii taatu na fakkaatan yoo akkana silaalu. Dhuguma dubbachuuf jechuudha. Jabinni ati qabdu haga siin gaya. Ammoo maaltu sirraa hanqata? Lubbuu tanarra ga'e jedhu. Isii tana. Taanuma ta'a qilee maraan nu dhoof. Isii mataan eenyutu argaa qaba lubbuu haadha faatee haadhuma faateetti. Abbaan biraa akka qabuu danda'u hin jiru. Kana ulfaatu lafeetti kabajamee. Mootummaa takannaa keessa jira beektanii tasilaa odoo bosona seenee fayyadtu wayii santu na balleessaa raama. Dubartiin goonni faayidaa hin qabdu jedhe. Dubartiin goonni faayidaa qabdu. Karaa abboota teennan nu himee bara. Dubartiin goonni faayidaa hin qabdu. Jaarsa jala buluu hin dandeettu. Isin nyata amma faazariin kiyya jedhu fiddanii. Akkasuma bara dhuguma dubartiin goonni faayidaa hin qabdu. Ollaa waliin jiraachuu hin dandeettu. Xiqqoo hafuursinaan isiin ulee fudhattee itti kaate. Jaarsi xiqqoo hafuursinaan isiin obsuu hin dandeettu. Akkana beektaa tanaaf dubartiin goonni hin toltu jedhani. Kanaaf gootummaa keessa cabsi jedhan haadhaan keessa cabsi jedhanii haadhatu keessa cabsa bar mana keessa sodaachiftee tumtee gaaddiin asii achi cirteetti gadi cabsiti. Inshaallah. Akkasii abusweelii kiyya karaan ittiin nama galchan hin jirtu. Inshaallah ulfaadhaa hundi keessan waliin hordofaa turtan. Haadha faatee du'aa isii kadhasi duuballee. Ani kun akka obboleessa islaamaa tokkotti jechuudha. Silaa ufuma sii qabee beektaa jaartii taannee walumaan diinii kana barannaa maal godhanii nama abbaa ijoolleeti. Kan abbaa ijoolleeti. Maashaallah nagaa furii fi jedhaa inni gala isintu jedhaa iyyuu. Amma galtaa hin dandeettu afinuu tana hin sobdaa walcha gudiin olcha gudaa taani gaafuma dhufte bariisaa sadaffaa qabbaaf tana jala. Nagaa furii fi jedhaa jirtanii warra isintu jedhe yaanaa miti. Ana haqa guutuu hin danda'u. Nama haqa guutuu danda'u miti. An nama haqa guutuu danda'u miti siin jedhu. Yoo haqa guutuu dandeettanii afur jedhe malee shari'aan. Gorsee janaa jalqabee dhumarra jedhan. Tanan jedhanii hima waan tana gara naayyuu kuno gara naayyuu nama wayiitti barbaanaan jedha bara. Akkasii inshaallah maal sii godhare akka tuu baante kana osoo ana taate miilli nu gasi dhaabate naan hin jenne gaaf duriitu. Inshaallah wallahi rakkoo hin qabu. Ana waan biraa rabbiin naan kadhatina. Imaan. Tokkoffaa rabbiin akkuma hin jiraa miti. Obsa rabbiin naa kadhaan malee akka rabbiin obsaa fi sodaa isaatii fi wantoota kan akka rabbiin.
maruma lafa nu harkaa taatee obsallee yoo jedhan maruma lafa taatee waan siin jennu waan akka feenillee si lollellee obsitee achuma cadhitta hojiirra nu oolchitu akkam goona. Aarteellee yeroo tokko tokko akka hojiirra waa oolchitu feenama. Amma aartee osoo ol kaatee diinii kana baradhee anummaan uummata kana uummata har'a akkana na godhu kana. Yoo nama obsa yoo jedhu kami beektanii Mm. tokkoffaa nama miidiyaa kanaati. Mm. Ani wanni sodaadhu guddaan jechuudha. Wayi guyyaa takka waa jedhee warra na jaalatantu jira kan lubbuu ofii caalii na jaalatan ilma ofii caalii na jaalatan kabajaa guddaa naa qabani. Anuma amma miidiyaa irra tiktookii irra cafaraa ooltu tana iddoo guddatti na eegan wayititu jiran. Mm. Ta'usuu gasti isii keessa seenee guyyaa takka sagalee isii dhaga'e jedhu hedduutu jira. Alla Wayi laakiin miira dhagaan keessa gara muraasa. koolintii nama tokko tokkootiini. Jaalala si qabu Isaan ibsachuu fedha moo kanneen sagalee ishee barsiisaa dhagahuun waan fedha? jirutu na sodaachisan. Mirra caalaa hedduu yeroo hedduu homa kamiinuu iyyuu wanni an obsuu fi wanni yookaan ammoo yaa bedee rabbii kiyyallee uf sodaadhuuf jechuudha. Sodaataa dubbadhu. Mm. Wayi namoota kanaan ilma namaa aarsuu yookaan ammoo ilma namaa zanneessuu baay'ee tokkon sodaadha. Wallaahi dhugaa dubbachuudha. Keessattuu namni na jaalatu akkanatti mufatu hin fedhu. Wayi warroota kanneen rifachiisa. Kana arrabsu barra koon qabu. Kana arrabsu as bahee na arrabsu natti tola. Kamtu na rifachiisa yookaan ammoo kamtu natti dhagayama. Kan lafatti iddoo guddaa naa qabu wayi na rifate isiin tun takkanaati wayi naan jedha ka jedhu. Ani obsii na barbaachisa obsa san jechuudha. Kanaafuyyuu inshaallah gootummaa tanallee rabbiin si haa qabbaneessu naan jedhaatumaan obsa yoo jedhu moluma dayyuusa ta'ee ciisuu hin jenne. Beektaa obsillee obsi tokko ka osoo waan fidhansiin jedhanii bakka dhageetteetuma ofirra. Wanni gariin immoo ishiin nama godhuu qabdi beektaa waan nama sochoosu jira. Haasofnummaan namaa ka amma fakkeenyaaf sa'a tokko yookaan sa'a lama sitti haasa'ee yookiin si sochoosuu hin dandeenye daqiiqaa lama sitti haasa'ee jireenya kee guutuu nama jijjiiruu danda'utu jira. Daqiiqaa lama qofa sitti haasa'ee mataa kee kana keessa waa kaa'ee akka laali yeroo cufa waan san yaadataatiif dura deemtu si godhu jira. Amma warra saayikataristi jedhan kana yoo isaan si gorsan waan hin jirre wayii waan si wannaa godhe si fakkaata. Waanuma dura addunyaa tanarra hin jirre wayii waan si garsiise wayii. Jijjiiraa hedduu si garsiisa jechuudha. Akkasuma yoo daa'ii islaamaa kanneen qajeelatti dhageeffatte yoo isaan hadiisaa fi quraana irraa dubbatan. Dhuguma akka dheebottetti yoo dhageeffatte jijjiirama sirra fida. Yoo ammoo si jijjiiruun fedhi maal si godha beektaa? Wooma jijjiirama kan kee fidu kana waan si jijjiiru kana dhageeffachuu si xireeffachiisa. Yooma nama waa gorsaa dhugarte akka wannaatti dhiyeessu tana si fida. Waan san maal goota achuma jalqabda laalirra ga'ee gadhaabadhu wannati tana didduu bakkuma tana gadhaabadhu. Birqiin dhageessifta waan san. Wanni jijjiirama nama fidaa waan akkasii. Waan qalbiin ta'e si dhiyeessitu agarte. Amma sooshaal miidiyaa kanarra osoo ebalummaan na bira dhufuu baatee kaati jettu ni jira fakkeenyaaf. Nama san maa sodaata? Wanni ati nama san sodaattuuf namni sun jijjiirama wayii sirratti fida. Dhiibbaa wayii sirra fida. Tokko ammootu jibbaa isaa akilaaqa isaa jibbaa osoo asuma gasti makee kana jala yoo dhufuu baate ka jettutu jira. Sun nama sillee jijjiiruu miti. Ka ammootu jibbaa irraa qabdu sun. Ka sodaaf osoo namuma san arguu baadhee jettu namni sun nama si jijjiiru abbaa feetaa ta'u. Ka sodaattu qalbiin ta'e isa si sodaattu. Wanti ati dhageeffachuu sodaattu. Kun ka haraama beeku. Wanta keebii waan sirri si yaamu kaati qalbiin ta'e dhageeffachuu hin feene waan si jijjiiru dirqimaan dhageeffadhu. Kana qabaleetee na galatooma kolfaatuma taphataa akkanuma waluma janaafa wal gorsan malee wanni xoorinnataa hin jirtu. Inshallah. Akka maqaa keetiin daawaa godhan nu godhika. Akka maqaa keetiin haati baatee bar durta akkanaa turte. Akkana sooshaal miidiyaa kanarra mataa nu garagalchite.
har'a daa'ii akkana nama akkanaa taate yaa rabbi na dhageessisi. Amiin jedhe. Amiin, amiin, amiin. Ammoo akka dandeettu ati amani. Akka ta'uu dandeettu. Ufaman yoo rabbi fayyaa umrii sii kenna. Wanni ati ta'uu dandeettuun maali? Rabbi istiqaamaa siyaa kenna. Diinii barachuu irratti. Achirra gaafa ati qura'aanaa hadiisa rasuulaa jala gatteette wallaahi jijjiiramni jaalattee osoo hin taane osoo ati hin beekin dhufa. Ati nama biraa taatee argamta. Nama biraa. Nama biraa. Beekumsa hadda sooshaal miidiyaa kanarraallee bara beekumsa hedduu argatte. Akka itti ilmi namaa nama arrabsullee argattee jirta bar kunillee barnootaa jala. Kun barnootaa miti hin seenaa. Nama arrabsu kana arguunillee barnoota. Jalaa jallisuu danda'uunillee barumsa. Waan baay'ee baratta bakka badduu meeqaallee waan baay'ee baratta. Wanni ati agartu cuftuu barnoota. Haarofti ati agartu. Feesbuukii gubbaa turre. Feesbuukii gubbaa waan baay'ee agarra. Yuutuubii waa baay'ee irraa agarra. Sooshaal miidiyaalee biraa kan Imoo, Tiiktokii, Waatsaappii, Instaagiraam, Telegiraam maal lakkoofsa hin qabne kana keessaa waa baay'ee baran. Tiiktokii illee ka addaa rabbi nu gadi baase waa baay'ee irraa baran. Ammoo tokkoo isaa gaafa ati ofii keetii ofii himte inni na fayyadamuu hin qabu anati isa fayyadama yoo jette itti fayyadamuu dandeetta akka ofii barbaadde karaa ofii barbaadde hin qabnu nu. Har'a bare tiiktokiin badaa namni jedhu baay'ee mi. Sooshaal miidiyaan tiiktokii irra badaa miiliyeena tasgubbaa jira. Miiliyeena. Ka maqaafuu irraa dubbachuu hin dandeenye. Irrumaayyuu dubbachuun waan maqama isaatu kaasuu kan dandeenye. Kama maqammaan isaatu aadaa fi amantaa keenyaa irratti maqama isaatu kaasuun hin danda'amne baay'eetu jira. Fakkeenyaaf yoo ati YouTube seente beeksisa akkamii sirra dhufu? Beeksisoota sirra dhufu sani abbaan YouTube sanii beeksisa hawaasa isaatiif ta'u irratti deebisuu ni danda'a. Kanaaf fakkeenyaaf chaanaalii qaba. Namoota na hordofan beeka. Hawaasa kana na hordofa. Hawaasni kuni beeksisa irra fakkeenyaaf kamallaa inni kafalu beeksisa san irratti. Beeksisa kana beeksisa hawaasa kiyya safuu hawaasa kiyyaa hin cabsine akka Google irra gadhiisu godhuu hin danda'a. Waa martinuu yoo hanqinni beekumsa keetti jiraate malee akka itti fayyadamuu dandeettutti jirti jechuudha. Yoo ati akkanuma itti gadhiifte beeksisa walqunnamtii taalaa yoo kawanni kee irra dhufu taate akkam goota. Maal siin jedhamee hawaasni kan kee kaatiin kee hirii dalagaa fi jira. Yaa dhugaa keessan. Beeksisa fiilmii horarii garaagaraa yoo kawanni kan kee irra dhufu. Waan namoonni si hordofu fakkeenyaaf waan ati gadhiifte san dhageeffachuuf jecha dirqama beeksifni sun sarara dhufu. Beeksisa kana wanni ati keessaa filatuu qabdu filattee yuutuubii kiyyarra beeksifni akkanaa qofti gadhiifamuu qabaa jettee lafa keettaa jechuudha. Amma deem yuutuubii irra warra biraa. Kayoo ati daqiiqaa takka laalte beeksifni akkamiirra dhufu? Badiileen akkamii? Wantoonni akkamiirra dhufu jechuu guutu. Kanaaf sooshaal miidiyaa kana akka inni nutti hin fayyadamne akka nuti itti fayyadamnu godhuu hin dandeenya jechuu kiyyaaf kana kaase haadha faatee teenna ulfaadhu deemu ofirraa fataa jedhe akka isin hubantan dhaamsa kiyya yoo waan keerii si dhaabee nafsiyyaatiyaaf sheexanarraayyee na hoffolchii ulfaadhu. Na wallahi wani dogongora kakaayyuu keessa hin dhuftu hundumaayyuu homa keeriiti inshaallah rabbiin keerii nu haa godhu. Nu jabaadhaa isiniin jedha isinitti haa baratu akkasumatti haguma dandeessaniin hunda kennaaf nasiyaa waan rabbiin boruurraa isin gaafaturraa nuudhaama isiniin jedha every time welcome isiniin jedha. Ayyaa galata fayyaa ta'ii keerii keessatti